Meira abdi kabajamo. Meira garada Jerman irra. Artisti keenya barreessa warra guddaa. Hiriyaa kiyyaa banama. Welcome. Warra sii komandoo kabajamoo. Dachaas Oromoo. Kabajama artistii keenya ulfaataa. Welcome. Abshir. Yasin. Taaju. Gaoggana siyaasa ijoolleen teenya viidiyoo fuutee TikTok gubbaadhaan jirti beektaa. Namni an TikTok fi YouTube hin qabu beektaa. Takkaa waa YouTube fi TikTok dalageen beeku dubbii maallaqaa keessa hin jiru. Hussein Muhammad. Fahmi Dalloo kabajamoo. Welcome. Dhimma michiyyoo teenya talliibiyatti qabamtee takkaa gaawwan takka waan hin qabee jalaa taa'uun beeku waan sana dhimma obboleettii teenya talliibiyatti qabamtee michiyyoo teenya tasii komandoo obboleettii tiyya takka irraa gattaa'een beekuu jechuu bilbila isaanii himuun hin ta'u gaaga'ama waan ta'eef silaa dameetikaa keessa jiraatanii dameetikaatiin nafarsee isaan qabaa jechuu jara san targeeta keessa galfadhee jechuu. Dameetikaatiin ala taha bilbila isaanii immoo namoota himamuun taaneen namoota citaawaa ta'aniin bilbila isaanii argadheetiin jira. Bilbila isaanii itti bilbila isaanii na jalaa kaasuu didanii sagaleedhaan sagalee oowwaa osoo hin taane sagalee lolaa osoo hin taane sagalee nama mararuun ergeefi jara dallaalaatiif. Sagalee nama mararuun ergeefi haati tiyya isii malee hin qabdu anaaf isii malee hin qabdu dadhabduudha haati tiyya hayaa obboleeyyan kiyya hanjeen afaan arabaatiin. Haati tiyya dadhabduudha haati teenya dadhabduudha yatiima jireenyaan jijjiirradha jettee biyyaa baate haadha qabdanii isinis haadha teessaniif ja'a haadha teenya ijji baquudhaaf deemti rabbiin jazaa isiniif kafala obboleeytii tiyya naa gallakkisaadhaa maqaa keessan kabajamaadhaan isin gaafadhaan je'eeni. Jarrinis nahanii sagaleen barreeffama naa deebisanii jechuu. Waa'ee keenyaa bakka takkatiin dubbatiin obboleettii teessiif gadhiifnaa ja'an. Waliinuu deebi'ee eeggannaa jechuu. Siif gallakkifna yeroo gabaabatti siif gallakkifnaa ja'an. Ati nama gaariidhaa ja'an. Maaliif jechatu waa tolcha jechatu waa balleessa waan ta'eefi. Akkuma teenya tasuudii san silaa tasuudiitti gartee deengadda shuguxiin ajjeesan san taniin guyyaa lamatti baasisan jarallee fuudhee hidhatti galcheessan salaa kanneenis waan hin taane hin godhaa jechuu silaa. As keessa dameetikaatiin ala jira. Biyyi Liibiyaa jeeqamaadha dameetikaatiin ala jirtii jechuudha. Dameetikaa biyya taateen gartee dameetikaatiin qorachuu danda'a. Siigalee anis dameetikaati waan ta'eef dameetikaa addunyaati wajjin hin dalaga waan ta'eef rakkoon qabu. Akkamitti akka ta'e akkamitti akkana ta'e na gaafachuu eenyumti nuun qabu jechuu kiyya. Kun iccitii mataa kiyyatti this is personal life. Itti naan tajaajilamuudhaas hin tajaajilaa jechuudha. Ifa. Kan dura sinis tajaajilaa ture ammas sinis tajaajilaa ni jechuudha. Waan barbaadde irratti. Kanuma rakkoo ta'e qofa himachuudhaan barbaada solution asiif hin kennaa jechuudha. Akka kanaati yeroo isiichirraa naa gallakkisan imbaasiidhaan imbaasiin biyya Itoophiyaa achi jira imbaasii saniin ambaasaaddarinaaf gargaara ambaasaaddaraan fuudheetiin biyyattii isii galchaa jechuu obboleettii tiyya ziwee isiin tanaa jechuu dubbiin hanga miciyyoon baatutti tooftaadhaan deemuu feetii jechuu tanaaf fi waa hunda raabsuun hin ta'u jechuudha. Arabni rakkisaadha sammuunsaa maaliif yakka waan hojjetaniif dubbiin badduudha waan ta'eef ni hubattan gaha. Namni harka namaa jiru aangoon qabu. Waan fedhe dubbachuudhaafis taayitaan qabu. Wanni guddaan obboleettiin tiyya naa bahuudha jechuudha. Liibiyaa jechuudha. Haatiinis jajjabina akka argattu isinis jajjabina akka argattan waliin lamaanee jirra obboleettiin teenya nuuf baati biiznillah jeetiin tana xumura. Akka kanaati. Kabajama uummata Oromoo hawwanii fi manguddoon ulfaatoo shanyii tiyya kabajamtuu kan kiristaanaa kan musliimaa ta'u waaqeffataa. Barcuma keessan irratti nagayni rabbii isiniif haa ta'u yeroon jiru ani ilmi keessan ulfina guddaadhaan daddacha heeraa fi seeraa
ulfaata barcuma kiyya kabajamaa dabbal mootii garaa hundee bareedaa fi miidhagaa anoodaa bultoom the greatest United Kingdom irraa UK Shalom dhimma abbaa kiyya fandishee kabajamaa ulfaataa namarra jirtanii jechuun waan isaan dubbatanirra gamaa gamana dhukkeerraa kaafamaa jira jechuun lakki ilmi abbatti seera muru ilmi abbatti murtoo himuru osuma abbaan kiyya kun gachiibsee naqalellee gachiiseetiin isaa qalama abbaan kiyya na arrabsuun abbaan kiyya na xiqqeessuun anaaf ulfina guddaadha malee salphina guddaadha miti kana waan ta'eef hin arrabsina hin xiqqeessina abbaa keessan kabajaa jechuu kiyyaan isinii dhaama abbaanii fi waanuma fedhe yoo godhe akkuma fedhe yoo je obsanii dandeeyuun dirqama rabbiiti malee sodaa namaatii miti milkaa'ina an shanyii nabii Ismaa'eel kan abbaan isaa gachiibseetiin si qala yennaan eega rabbiin keessi ajaje naqalii jeen sanirraa shanyii abaaramtuudha miti waa'ee gosaa yoo ta'e gosti tiyya Oromoodha Oromoo malee Oromoon gosa biraan qabu Oromoo keessa nama akka namaati I am human lammummaa yoo ta'e Oromoo bira dabree lammii biyya Ingiliz guddoo alama kanaa nu gosa gosti nan beeyneehu na lammoomsitee namootoomsitee naan teessee jechuudha lammii Ameerikaati Shalom abbaa lafaa Ali beekumsaan qabuun ummata Oromoo tajaajiluu malee an saree Oromooti gosti tiyyammaas dhaggeeffadha sareen Oromoo kan diinatti namarraa duutu galata guddaadha qaba sareenuu jechuudha adurreen fiitu adurreen guddifatanuu galata qabdi sarummaa kootiin ummata Oromootiif dutuu malee Oromootti dutee hin beeku Oromoo diigee hin beeku waan hin qabu ilmaan Oromooti hojii qooddachuu malee sarummaa kootiin Oromoo nama ta'e miidhee hin beeku nama Oromootti dutee hin beeku akkuma hundinaa ragaatti nama Oromoo ifiin ja'urraa nasaricha Oromoo kana tuffatamaa kanatu arrafamaa kanatu eenyuma caalaa Oromoof hojjete akka sadarkaa addunyaatti gurguddaa najuu caalaa kanaaf saree jaban maqaansaa obsaa ja'ama goobazushaa mashaal nawsumu kanaaf abbaa fi waan fedhe sitti yoo naqale jechaa mitiin siin jee bara wallahi mormaan itti kennaan siin jee osoo alagaa ta'e garuu sa'aatii 24 keessatti isa bakka san hin bulchu ture osoo alagaa ta'e namni san osoo isa abbaa kiyya fandishee ta'uu baate sa'aatii 24 ittiin bakka san irraa diileetti isa godha ardii sana gubbaa takkaa ilmi dhiiraa na jala dubbatee hin beeku abbaan kiyyaas diileetti isa godha ni beekaa jechuudha abbaa fedhe diileetti godha abbaan kiyya ka calanqoo san isinitti jaare siidaa hangas ga'u anoole ka isinitti jaare abbaan kiyya sarummaa isaatiin ka siidaa ishee bakrii saphaloo isinitti jaare sarummaa kiyyan kan muummicha ministeera kan akka Johaarfaa kan akka Lammaafaa gurguddaa harkitu kan akka kaa'e an sarummaa kiyyan osoo nama Oromoon ta'in jechuun saree Oromoon guddifateen ta'uudhaan an saree Oromoon guddifateedha wandarsami Oromoo ifiin jechuudhaaf sadarkaan kiyyan ga'e waan ta'eef isin warri Oromoo taatan jabaadhaa wandarsami sirba afaan Ingiliffaa immoo sadarkaa kanatti yoo dhufte qofan si dhaggeeffadha ijoollummaa tiyyarraa eegalee abbaan kiyyaas muuziqishaana guddaadha amali birraa faan amal Michael Jackson faan biyyaan itti Ingiliz waan ilmi lamaan an taane naa taate faranjiin anaaf
dhaggeeffadhu kunoo aliin as keessa jira. Maallaqa miliyoonotaan na wallaantee miliyoonotaan mana naa kireessitee miliyoonotaan na hiidii jechuudha. Aliin kun keenya kabaaleeti. Isa wakiilli kiyya kalafatanaa. Dooktara ijaatiin qaba, ka gurraatiin qaba, ka sammuutiin qaba. Sirboota isaan na ajajaniin dhaggeeffadha. Maqaa nabiitillee kan hin kaafne, sirboota keenyallee kan hin kaafne waan na oowwisuuf, onneetiyya waan na bobeessuuf dhoorkamaadha. Perfect. Dhaloota kiyyaas muuziqoota addunyaatiin hin qaraa jechuudha. Akkuma nashiidaa si kaa'u abbaan barbaadde nashiidaa narraa fudhatu, abbaan barbaadde immoo muuziqaa narraa fudhataa jechuudha. You understand me? Maqaa Oromoo kan itti keessan qabu my boy welcome. Waa takka waan hin godhe uummata Oromoo xiqqaa guddarratti yoo amantii ta'es amantiidhaan ka'ee falmu, yoo dhaabates dhaabaan falmu, dhaabaa fi dhaaba kanii wal nyaachise, hoogganaa fi hooggansa kanii wal nyaachise, eega tokkummatti si yaamu, kaniin kutaa fi gosa wal nyaachise, eega gosti diigamte ana kophaatti jakaas gubbaa isin jaaru silaa an jiraachuu baadhee rabbi isin keessa na kaayuu baate miidiyaa kana gubbaa sareen isin nyaatte jechuu kuma isin beeytanitti. Walii galleemi kana hoggaan godhu an maallaqa kiyya Oromoo kenneetiin qabsaa'ee malee maallaqa Oromoo kaniin fudhadhee ani maallaqa niin facaasa na beeka namni amala kiyya. Maallaqa Oromoo kaniin saame Oromoof hin qabsaa'ee jee tokkollee hin qabu kaniin unnati yaan bururuqee godhe malee. Yoo liftootas taate maallaqa kiyyaan hin gargaara. Liftoonni keenya xiqqaa guddaan kutaa 11 na beekan jechuudha. Uumama kiyya. Takka liftoota keenyaan mataa ol qabaddeen beeku. Hayyuu biyya xiyyaarra mataa ol qabaddeen beeku. Kun immoo ana miidhamaa na godhee. Jaalala beekuun ana miidhamaa na godhee. Hamma isin asabiyyeettan, Jawaar arrabsitan, maal jettaniis an tokkommumatti yaamee uummata Oromootiin dubbaddaa jechuudha. Hanga isin gosa nooleeti gosa qaalluuti jettan isin hunda kataa'ee faarsee walitti yaamee jaaru ana. Namni gosa akka kanaa kungaa nama salphaadha miti jechuudha. Kennaa rabbi namaa kennu malee waan akka salphatti argamu miti. Eenyumaa wajjin siyaasaadhaan si diiguu hin danda'a. Aangoo si diiguu hin danda'a. Gosaan wal si nyaachisuu hin danda'a. Gosa xiyyeessatti. Gaafa isin waraana jajjabee kana xiqqeessitanii namaa gadi gootanii jajjabee dirratti facaaftan miliyoona 52 ka jajjabee kana kaa'e ana. Konsertii godhee jechuudha. Jajjabeen kun naara gaas keessa jira. Hoggaa jajjabee gamaa gamanaa wal nyaatte ka tokkummatti yaamu ana. Ka Salaalee booyu ana. Ka Tuulamaa booyu, ka Wallaggaa booyu ana. Ka Jimmaa booyu ana. Ka Ziikoo Mandoo booyu ana. Sarummaa kiyyaan jechuudha. Kan argeedhaa booyu ana. Kan keensiidhaaf booyu, kan paastariif booyu, kan kiristaanaa booyu, kan musliimaa booyu, kan addunyaaf musliimaa booyu ana. Kan rakkataa keessaniif booyee furmaatatti kennu ana. Jaarraa abbaa gadaa seenaa mulqame. Walliftoota gurguddaa kana osoo hin taane. Jaarraa abbaa gadaa wallee keessatti hin baane ana Kadiiri kan baasee seenaa isaa raggaasisee abbaa seenaa taasisee seenaa isaa abbaa seenichaa taasisee abbaa qabsoodhaa taasisee murteesse ana Kadiiri gochi kana caalee hin jiru. Yoo isiniif kata'u ta'e sarummaa kiyyaan Oromummaa kiyyaan osoo hin taane. Maallaqa tirilee noonaa kennite Oromoo arrarraa eegaleetiin jibbee jira. Ana saree Oromooti. Dhaggeeffadhu. Takkitti tana qofan barbaada. Dubbii gabaabaa. Gosti kiyya saree Oromooti. Nama Oromooti miti. Funyaan hin naabaatu. Saree Oromoo ta'uudhaaf garuu mirga guutuudhaan qaba. Rabbiitu na uume waan ta'eef. Jechi kana caalee jiru. Ana saree Oromoo garuu akkan gosa addaan cicciru gosa himadhee san keessa waan biraatiin na dadhabnaan kana. Kanaaf
dubbii gosaarra dhaabbadha. Uummata kana mangaraarsitanii isiniifuu safuudha. Kanaaf jabaadha jechuudhaan barbaada. Nam tokkolleen waan fedhe abbaan kiyyaa godhu. Abbaan kiyyaa waan fedhe godhes waan fedhe yoo jees galata isaatu guddaadha waan ta'eef. Ulfina isaatu guddaadha waan ta'eef. Abbaan kiyya ulfina isaa wallaaluun ulfina abbaa kiyyaa ni beeka. Kun afaan Oromooti. Seeratti haasawanii. Afaan Rasuulii. Afaan Kiristoosii. Kana kanaan irra wadha. Abbaan kiyya ulfina wallaaluun ulfina abbaa kiyyaa wallaalu. Abadan. Abadan. Abbaa kiyyaa wajjin dorgomu. Nin du'a malee. Onneerraa hin jaabeeki kana. Afaan hin jechaati miti onneerraa. Xiqqoo kan nutti dhagahamu abbaa kiyyaa kabajamaa miskinticha rabbii wanta jechuudhaa fi saniifillee ifama godheetiif hin jira. Eenyumaafuu da'umati kaamma jiru kana yoo silaa nama biraa taate abiyyummaan mataan isaa gurra isaa qabee rarraasee akka achii gabbaasuun isa godha silaa. Shimallisummaan akka gurra isaa rarraasee achi keessaa isa baasuun isa godha silaa. Raayyaan ittisa biyya sanii hundi dameeti kaasuun hundi hiriyoottan kiyya gurra isaa qabanii akka adda isaa dhaawanii kuffisanii godhuu danda'an. Silaa nama biraa taate. Amara yoo taate Amara peoples my love. Tigray ህዝብ my love. ጉራጌ ህዝብ ስልጤ ህዝብ my love. ሀረሪ ህዝብ my love. Somali ህዝብ አፋር ኦርጎባ ህዝብ my love. I'm human. ቤኒሻንጉል ህዝብ my love. dhimmi oromoodha. dhimma sirnaati. dhimma namaati miti. Sammuun keenya guddatee sadarkaa addunyaatti dhaloota kan leenjisaa jiru nuti. Waa'ee gosa waa'ee ganda keessa kanarra goru guddatee jira dhaloonni Oromoo. Waa'ee kanaa naasa'u jechuu keenya. Sammuun dhaloota kanaa sammuu barate guddaadha. Haasa'u isaanii hojjitti haasa'u beekuu qabda dhaloota kana. Pirootokool ta'uu qabda, bareedaa ta'uu qabda. Bareeddee akkaataa itti uffattuun illee dhaloota kanatti haasa'uu qabda. Akkanumatti akka geejjatti miidiyaa gubbatti bahuun gaarii miti. Miidhagaa ta'uu qabda. Akkaataa itti haasa'u loqonni kee bareeduu qaba. Pirootokool ta'uu qabda. Beekumsa fiddee dhufuu qabda. Dhaloota muuxannootti amanu kun. Siyaasa gayaa fiduu qabda. Yaada ilaalcha gayaa fiduu qabda dhaloota kanatti haasa'uudha. Haasa'u isaan haasa'uu beekuu qabda. Uummanni kun sirra dammaqaadha. Oromoon namaan dammeessa. Namni yeroo tanatti Oromoon dammeessa jiru qaanyiidha. Oromoon dammaqaadha. Dhaloonni Oromoo kun dammaqaadha. Siyaasaan barsiisa namni jiru. Siyaasaa caalaadha beekan. Siyaasa akka addunyaa beekan. Dhaloonni kun namummatti amanan. Gosaa fi gandatti amanuu bira kun dabree jira. Dhaloonni kun dhaloota namummatti amanan dhaloota guddaadha. Dhaloota akka durii miti kun dhaloota irra jiraachaa jiru. Shamarranis ta'edha. Sindagayan waan ati jettu kana sindagayan. Dhaloota kana mataa cinquun hin barbaachisu. Dhaloota kana gammachiisaa bohaarsaatti barsiisanii dammeessan bilisummaadhaan. Kana barumsa ammayyaadhaan. Teknooloojiidhaan dhaloota teknooloojiiti kun. Baayoloojiiti dhaloota keemistiriiti. Dhaloota fiiziksiiti. Dhaloota kanumatti haasawaati dhaloota dippiloomaatiik ta'edha. Dhaloota kanumatti namni dhufee jee haasa'u kanaa si dhaga'uu miti. Dhaloota hedduu ariifatee kun smart. Haasa'u kanaa si dhaggeeffatan. Nu qaanfachiiftee siinsa. You understand me? Kanaaf gentle taatee dubbachuun protocol taatee dubbachuun dhaloota kanallee waan bareechu waan dura qaqqaban taanii dubbachuun hin barbaachisu. Dhaloota waan barsiisu dhaloota gowwummaa barsiisa malee. Abbaa beekumsa nama dhaalchisu abbaa beekumsa ta'uudha. Abbaa wallaalummaa nama dhaalchisu abbaa abaa jaahil akka ilma abaa jaahil ta'uun is not fair. Not success. Boleh galle.
Sirban sadarkaa san sirbaa afaan Ingiliffaa sadarkaa san dhufu qaba. Muuziqaan afaan addunyaati. Ani gara afaan Arabaatii fi Ingiliffaatiin ce'ama. Oromoodhaaf waan ati bira ga'uu hin dandeenye umrii keetitti yoo sirbite sii kaayeetiif hin jira Oromoodhaaf. Umrii kee guutuu nootaadhaan kaayee malee walleedhaa miti kan hin kaayee Oromoodhaaf. Sirbaa miti noota akkaataatti sirbuu qabu. Kana lebirraan nugusni alamaa beeytonni gurguddaan kompoozoroonni kaqqamar. Amaararraa eegalee an amaarri hoggaa muuziqaa kaasee natti amanaa bar natti sagadanii beekan walliftoonni keenya guutuu. Jindii muuziqaa naan jaan malee nama muuziqaa naan jaaniin beekan teenya ta'u Oromootis amaarrillee eenyummaa nu shanyiin kamuu Tigree. Afaan hundan beeka afaan hunda wallisuu beeka. Walliftoonni nu akka wantatti ka daawwititti na laalee na ajaa'iba malee anta akka namni maallaqa na kafalee na sirbisiise na kafalchiise sirbisiise hin beeku. Nootaadhaan sii kaayaa biitu faranjii irrattis biyya Arabaa irrattis namuu na beeka. Dubaay yoo gaafatte, Jidda yoo gaafatte, Qatar yoo gaafatte, Sudaan yoo gaafatte, Sudaanonni kun natti amanan. Nama maammoo wardii guddaan nugusaa alama warqii asirratti badhaase kun jaamboo jootee keenya ni jira caaluu keenya rabbi araaramuu fi gatteessisee jechuu kiyya nootaadhaan sii kaaya beekumsan sii kaaya barumsaan sirbamuu qabaadha. Kan inni irratti garsiisus beekumsaan sirbamuu qabaadha. Nashiidaa si yoo fidde faarfannaa si yoo fidde isaan beekaa jechuu ta dhugaasan beekumsaan deemuu qabaan dura kaaya jechuu beekumsi dur hin dalagu. Wallaalummaadhaan wanni dalagu tokkolleen hin jiru Oromoo sammuu jijjiiraa irraa jechuu keenya. Siyaasa isaatiinis qabsoo isaatiinis jijjiirama artii isaatiinis waa hundaanuu haasawa isaatiinis jijjiirutti jira jechuudha beekumsaan. Akkam baranne godhanii waan miidhaniif namoota isaan barsiisu jechootaa fi maamilee balleessuudhaan isaan keessa ija dhaamsanii wallaalaan qoftii walitti hambisanii wallaalaan taa'ee akka murtii murteessoo Oromoof barbaadan. Iji Oromoo bareedaan tokko Oromoo keessa yaalallate bareedaan sun Oromoo miti maqaa akka balleessan godhanii cabsanii jechuudha. Tooftaa kanaan dalagaa turanii jechuudha Oromoo irratti ijaaran. Yoo Oromoo muummicha ministeeraa ta'e Oromoodhaa miti inni. Yoo xiinxala siyaasaa ta'e Oromoodhaa miti inni bareedaa waan ta'eef. Oromoon kami kanuma geejjaa kanatti taa'u kana akkanumatti waliin dha'u kanaatitu Oromoodha yoo waan tokkummaa Oromoo haasa'e inni Oromoodha miti. Yoo bifa qabaate yoo beekumsa qabaate inni Oromoodha miti. Kanatti wallaalaa fi wallaalaa walitti hambisanii wallaalaa fi wallaalaan biyya borcee walis borcaa jira jechuu haasawas borcaa jira jechuu foormi zaliil uummata Oromoo taasisaa jira jechuu uummata sheeppiin qabne beekumsa qabne uummata Oromoo taasisee jechuudha. Oromoo xiqqeessaa jechuu miidiyaa irratti akka namni itti qaanfatu godhaa jechuudha. Akka namni silaa keenyatee jee hawwu kan taasise ana Mr. Kadiri jaal milkii sabaatiin jaama na mucaa bosonaa waboo forces saree Oromoo laal saree caalaa addunyaa kana gubbatti rabbi biratti illee kabajamaan hin jiru beekadu sareen abbaa guddifate hin gantu abbaan ciniintu tanaafin saree jeen niidi kabajaa eedi jechiin as keessatti jee kun jecha guddaa barumsa namaa ta'uu waan ta'eef. Kaleessa immoo abbaa kiyya raayyaa abbaa machaa irra turtan waa'ee Ameerikaa irratti Ameerikan loof raayyaan kan uummata kiristaanaatis ni guddifatan kan musliimaa qofaa miti raayyaan kan uummata waaqeffataati ni guddifatan nutu beekaa jechuudha. Kan uummata musliimaati ni guddifatan hundi isaanii haadha abbaa isaatti raayyaadhaaf. Raayyaa suutanii ganda keessatti amantii keessatti gola keessatti hayyuu guddaa biyyaa xiqqeessuudhaaf gocha hin taane hin dalaginaa jechuudha. Jecha barreesseetiin jira. Dameetti kaa jara kanaa waggaa hedduu ta'e waan hin tajaajileef Ameerikaan yoo tuqan yoo namni tokko si keessaa tuqe yoo inni ciisee irriin gartee mooraa baqataa kunis kanatti argitu kun ka Israa'el kan matti baqatanii Masrii keessa taa'an kun kan Keeniyaa baqatan Oromoo taa'u kun ka baqataa Oromoo guddaa biyya keessaa baase kun ka Israa'elotaati kan Ameerikaanotaati. Kan Soomaaliyaa keessa hunda ilmaan Oromoo kana biyya tana hundatti barsiisu kasaaniiti. Bu'aa isaanii jaalachaa isaanis tuquun hin ta'u. Mirga namaa dhiibaa mirga fiitis tuquun hin ta'u. Mirga fiitis dhiibaa mirga namaa kabajuunis hin ta'u. Ilaalcha kee ilaalan Feesbuukiin kun hundi basaasa dabballee jaraati. Anuu mataan kiyya dabballee jaraati. Obboleessa kiyya. Namuu na beeka. Ifa.
Jaran na barsiise jaratu na barsiise na guddise. Hojiin dalagaa. Takka ammeenya kiyya na tuqanii nama tuqii abalu tuqinaan janiin beekan. Kaayyoo kiyya qofan dalagaa jechuudha. Lammii biyya tanaati mas damee biyya tikaa biyya tanaati. Lammii biyya tanaa eegataati mas damee tikaa biyya tanaati. Biyya kanaaf hin falmaa jechuudha biyya Ingiliizii. Namni tokkichaan si keessa yoo isaan tuqe ilmaan Oromoo miliyoonaan Ameerikaa keessa Awurooppaa keessa jiran jechuudha. Ilaalcha nama keetii hunda gadda isaanitti yoo kofalte gadda isaanitti yoo ati harka dhoyte ilaalcha nama keetii hunda ilaalcha sanitti hubatan feesbuuka kanarraa barreeffama kee hunda shanyii kam akka taate ni beekan. As keessaa yoo miitee deemte baadiyyaa keessaa dhaqanii si fuudhan nan beeka baadiyyaa keessaa kaasii deeme qabanii fidanii siin jee ummanni kun. Ummanni kun si caalaadha biyya beeka alama guutuu barabbaree beeka harka isaanii keessa jirti. Ummanni kun kannaafisi mobaayila keessaan addunyaarraa wal dubbisaa jiru haada tokko malee ummata qilleensarra kaallaatti itti nam kum torba fuudhee bararuu jechuudha. Okay? It's not easy. Beekumsa kana rabbitu kenneef. Amerikaan akkas ta'u Amerikaan miidhu. American shalom. American love. Namni namaaf na'uudha qaba yes. Gadda namaatiif hin gammannu yes. Namni nama ta'e waa walii gaddu qaba addunyaa wal fixuun Filistiin fi Israa'el wal fixuun obboleeyyaniiti wal fixe wanni biraan jiru obboleeyyan walii galuu qabaniidha rabbi kaa'e. Heera rabbii diganiiti wal fixan akka ilmaan Yaaquubitti. Isaan lamaanuu gaafatamoodha jechuudha. Seera rabbitti yoo haasoo inni jechuudha. Israa'el my brothers, Filistiin my brothers. Eenyumti nu addunyaa kanarratti wallaluun yakka rabbiiti. Dubbii gabaabaadha. One love, love is love. Baqataa keessaniifis na'uu qabdaniidha wanni nuti keenya. Shanyii kee hunda ilaalchisa waan qabu se'an zarmaanzarii kan kee mana barumsaa keessatti waan qabaniin isaanis si miidhanii jechuudha. Si dhaawan. Ameerikaa keessatti kabajaan kanniniif shanyii san hunda xiyyeeffannaatti laatan uummanni kun uummata akka keenyaas itti fakkaate. Jecha tokkichaatti dubbattuuf miidiyaa irra barreessituuf ati uummata koomentii tokko gaa barreessite haatis bijees irratti cufu nu quban qaban jettee yaaddaa basaasasaniiti barkuun. Wanni serka kaameraan bakkaatti deemtu si quba qaba. Gurra keetirra si dhoosee si kuffisuu danda'a. Kanaaf fageessanii dhukaasuudha. Fageessanii yaaduutu caala waan ta'eef Oromoo tilmaamii deemi. Hamileen hin oofamin. Dammaqi. Beekumsaan mayyaawaadhaan. Shanyii ta'e hunda tayyoo inni keessa jirtu Ameerikaa jirtu fi Awurooppaa jirtu ni beekan nutti gammadee siin jaan. Amerikaa kun isaan hin miidhu. Los Angeles love. Qabeenya ilmaan Oromoo hunda gubate. Biyya gaariidha. Biyya ilmaan Oromoo hammattee jirtu. Masgiida kumaantamaan biyya Awurooppaa san keessa warra ijaarrate masgiida kumaantamaan Ameerikaa ijoollee jiranitu biyya keessatti ijaare. Miskiina kumaantamaan biyya san keessa nama jirutu ijaarre jechuudha. Mirga keenyaan kan tuqunitti mirga namaa tuquu hin dandeenyu. Nuntu ini waan ta'eef. Kun seera feera. Namoota hedduu doktoroota hedduu nu barsiisan piroofeesaroota hedduu. Xiyyeeffannaa nama keenyatti akka kennan baqataa kana hundaaf na'aa jechuu kiyyaa fi. Baqataa yoo inni keessa jiru baqattoota keessan kana hunda ilaalcha san yoo qabaate ni beekan zeeroo si godhan sirraa godhan. Kisaaraa keessa maaf ol galchina. Kun kana. Kanaafin akkasitti hubachiise jechuudha. Mee ilaali bakka tana quba qabdaa. Wanni sayyidinaa Khadiir Nabi Muusaa anaatu beeka jee jiru wanni gartee inni barsiise waan inni ammas barsiise kana suuratul Kaafi qiraa'a bismi rabbik. Wanni inni doonii ureef doonii gartee mootummaa doonii babbareeddu namarraa fudhatuutu jira yatiima kanaa jechaan uree jeeni bar. Akka irraan fudhanneef mootummaan kun. Mana kana wanni inni diigee forqiidhaas jalatti gartee awwaalanii fi ijoolleen tu yoo kaate warqee kanaatti fayyadamti. Mana kanarraa yoo diigamte lafa sii dhiifteetti godaanti. Biyya sii gurgurti kanaafin akka isaan asirra jiraatan mana diigame jaaree si jaarsisee yaa Muusaa. Malee Ameerikaa maallaqa addunyaa kanaa hunda isiitu oomisha. Kunis hin miidhu daawwitii san hunda isiitu godhata. Ni qaban addunyaa tana maallaqa guutuu biyya ta'e sanillee Afrikaa kana guutuu biitii Arabaa tun hundi tasaaniiti.
إسان جل ديم الدنيا تنقوت أنت سنيتي ربي تكنيف بكم سن قالت ربي تسان قافت نبي موسى دانو فرعون وقادوا بفتوفان نجايات دب سيجين رسول ربي قد نما ولين قد ملت قمدانين بيكن نوتي أمة رسول جل ديمو سونتاني ملتون كينا كفكاتو أمة أبا جاهل جل ديمو مسيلمة الخزاب جل ديمو فكان قوتو ما قوتت wrong way it's very wrong way dangerous way أكاتو ما نتجرو إفما فو سرّت هذا متدير ربي رت إف سرّي سورة كمنا نما وان تكوان جنونين كم وان نوتين سرّتني في ربي لسان نوتي خاسي ملايكا عذابا كدنيا تنا قباتي هوغان نوتي ولي قالو دنيا سير ربي جلف أكما ربي نجيب الله مسنة دكين الراكاسو نوتي أجي دكتا ياران الراكاسو نيجو نوتو بدي بلليسي مالي ربي نزلم نيجو كان آمني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جتشو قبنا يجو بو هوغا كرتو ميلي كمسو نبي يونس والرب زلمي في مالي ربي زلمي تيمتي هوغا طيارا قبروتن ساقا نقوب سيسوس ربين نوتو ربي زلمي اك ربي زلمي في نقوبان ملايكوتو ساتي عذابتي ساكست نقوبو تاني علمي اقرأ دي ربي يوفيتي دبي قبابا هنا منو الله هتي يو كان جتو تاتيس ياو ميداو ياو فرسو إساو جيكا سوكا بكم سدوغاتي إفا نور ربين أخت على ميتي شكين كاب ربين وندا فولكتا كريستانا فولكتا إسان نياتش في تجور تيجابا كابدو فولكتا تيجابا كابني فولكتا كريستانا فوق فتا فولكتا أدي في كروشا فولكتا ربين نياتش فتك أنا نيفتة جراش ساجرا قبروتن ساوندا إسا توقع فتا إنيوم تنونغا باتو أتيرغما كي يهيمو مالي أمان سي سودا مرغتا كولي كابتو يا موسى وقا فراونا دبي تفعلو لا تي في دلان سودان تكي سودان سلطان لفانا جاية دبيس دبي كبابات سورة البقرة رجالا نسيت في ذلك كتابات كناف رايان كنا مهنداتي قوتا قدا بياتي يقول لك كريستانا في سباد مسلمة في سباد أبان المنسى كنون فتيتي على عمل ساري دندي تراتش فتايتشو واني كما أكرايا كريستاني جيبو أكا واقع فتان رومو جيبو أكا مسلم نكو فجالة قدون kun raayyaa jaalachuun jaamu raayyaan haasawaa nan siinjee kana fudhata malee haasawaati jettu kanan fudhatu jechuudha. Dammaqaadha waan ta'eef. Raayyaa akka addunyaatti yaaduun beeka malee raayyaa akka gandaatti akka gosatti yaaduun beeku waan ta'eef. Isa kanaati. Goda keessatti hin deemina. Yoo waa'ee siyaasaa kaasan hoggansa siyaasaa fuutanii ganda galchitan. Hoggansa siyaasaa fuutanii ganda galchitanii ganda wal nyaachiftan. yaada moo humbeetan kana hunda barachuu bira qabdan kanaan isin barsiisu isin jiddu ta'a osoo dhaggeeffatanii addu barattan yoo barattan immoo addunyaa beektan barachuun beekuudha beekuun barachuudha baranneeti dhiiga ciccineeti warri baratee gartee warri waan kana isin barsiisu jiran boolla jiran qabri jiran wanni barataa biyya koo rasaa santumtanii bakka lammiin koo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baaneef akka kana isin hin barsiifneef akka isin hin dammeeneef dubbii gabaabadha. Kanaaf kana isin ibsinaa jechuudha. Addunyaa guutuu rabbi nagaa godhu. Dhimmi isa kana. Akkasitti hoggayyi nama takkummaa haasawu. Nama fagee. Seetil amilee noofamu. Koomeentum waan sii kennaniif waan sii faarsaniif. Helelele jetteen bilbiliin. Laali roga hedduudhaan dubbii madaali. Akkanan sii kennu kanatti. Dhaloota akkanaa ta'e. Dhaloota siiris ta'e kostaarra. Tak kitaaba wajjin. Tak. Mind akkaataatti haasa'u hunda. Gentle ta'e. Yookaan uummata kana duratti dhaloota kana duratti hin dhufin. Eenyumti kee. Ragaan qabdu kaa evidensiidha addunyaan kun. Waan tokko dubbachuudhaaf viidiyoodhaan deeggaramuu qabda. Barreeffamaan deeggaramuu qabda. Yaada amansiisaadhaan uummata amansiisuu danda'u qabda. Yaada amansiisaadhaan yoo nama amansiisuu baatte hin dubbatin. Wanni kee hundi kijiba. Wanni dhugaa dubbituuf, wanni dhugaa didduuf kijibaa fi nama soba dhugaa fakkeessii dubbatu waan taateef malee dhugaan ifa mi'aawaadha. Qalbii namatti dhangala'aa malee gurra namaati miti. You understand me? Kanaaf ani gaa duraan waggaa 5 wallaanan biitii guutuun na beeyti biitii tun
nama kabajaa guddaa qabu nama guddaa ilma guddaa nama mawaan zibaaziin keetan akkas deemu namni harkaan na fuudhu hin danda'u amallee kiyya gosa biraati as gubbaa na ta'a hayisi bakkuma fedhetti beekumsaan namoota malee wallaaluma waa no bashannanutti namana bashannanaatiin rabbii kiyya zakkara fantashiruu filardiidha bashannanaatiin oromoo dammeessa mataa kiyyaa fi dhaggeeffadha muuziqaa siifii miti naaf qoricha anaaf dawaa kiyya ittiin guddadda kaa shaangullitti ijoolleen taphachiisan gartee abbaa kiyya akkasitti gitaaraan na guddisee jechuun anaaf qaama kiyya rabbiin kiyyaas naaf hayyamee jira kennaa rabbii kiyyaatti na dhukkuba itti waa hedduu obsa madaa kiyya madaa tiyya san kanaa tokko faranjiidha keenya na oowwisa arabaan madaa tiyya naa tokko perfect irraa isiniin barsiisa uummata kiyya wanni itti fayyadamu isii tana anaatu muuziqatti haajame rabbitti na haajame rabbi maa bashannanta jee azaabatti nan gugochuu azaabattis na bashannansiisuu ta'a jannatattis rabbii kiyya azaabaa fi jannatattis waan amanuwan allaan allaahumatti namana fedhu gubachuu baadde sun dhimma isaati allaahummaan hin zakkara jannanni jiraachuu baates azaabni jiraachuu baates isa kana jannanni jiraateef allaahutti namanu allaahumma ta'uudhatti amanee jira haqal yaqiini azaabaas waa sodaadde allaahutti namanu allaahummaa isaatiin azaaba uumuu isaatiin allahummatti amane allahummaan sodaaddaa jechuun anaaf jaalallee kiyya amanaa guddisaa kiyya jechuu kiyya allahun kiyya nuura kiyya naaf jiruu jireenya kiyya allahun kiyya anaaf nama natti aanu kana hunda isaaniif biratti harka khaliila kiyya abbaa fedhennaa beeka namarraa wanni kophaa beetaa'uuf isaa wajji haasawachuufi rasuulli rabbiittis jaalallee kiyya nuuraan kanaa mul'atu ana nuuraan naa mul'ata bobaasaa jalaan rafee oolee bulaa jechuu kiyya naaf akhiraa jechuun fagoo jechuu miti arshi jechuun naaf fagoo jechuu miti hidda dhamaa kanarraa allaahun kiyyaas natti aana ija tana caalaa ija tiyyaa jechuu rasuulli kiyyaas ija tana caalaa natti aanaa jechuu argaa tiyyaa quratal ayn akka namni jiru kanaa miti akka namni haasa'u kanaaf barachuun beekuun barachuudha rasuul jala deemuun rabbi jala deemuun kiristoos jala deemuun dayyisummaa yookaan wallalummaa miti feetu wangeela nagaafadhu feetu saayinsii nagaafadhu feetu qabsoo nagaafadhu feetu siyaasaa nagaafadhu addunyaa feetu furmaata nagaafadhu rakkina keetiif furmaata bakka feetetti addunyaa gubbatti siin fura perfect kanaachi maaltu jira kanaachi afaan kee wali qabadhu tiisii taayitti dalagadhu guddadhu an oromoo irraa waan hin eeggadduun qabu deengada xayyaaraan dabalanii biyyatti nagalchina jennaan kunoo muummichi keenya akka jedhu muummicha biratti kabajaa guddaan qaba waboo biratti kabajaa guddaan qaba dhaaba kan biratti uummata oromoo biratti nama salirraa ajaa qabuumi nama makiinaa ol qabee harka akkanatti akka ashaangullitti deemuume kanan ijoollummaatti jettii waggaa 11 ittiin dabarse waggaa 11 aalamni guutuun kutaan oromiyaa guutuun waggaan gad deemu makiinaa dura ciciifti biyya guutuu beekaa jechuu mootummaan biyya akka kiyyattiin kabajamoo jechuu kana waan bira dabreedha ni beekaa jechuu takkaa bakkatti kanneen beeku beekamti ameerikaa hunda kee as keessaa'u namarraa baqaddeetiin taa'u manni kiyya ni gaggaba waggaan arge kana kukufa as keessatti as ingilizuma kana keessatti ni kufaan sinjee bara kana meedaa gubbatti kanaaf kanaa miti ummata oromoo jechaan osoo hin taane gochaa kaniin dalagan saroomaadha ammas isaaf hin dhukkubsadhee ciisaa jechuu miidhaan mana hidhatti miidhame mangistinnaa beekana wallaanaa jira jechuu maaliin namatti balleessee eenyuun tuqeedha kanaaf ani sin jaalachuu malee kunoo jaaldirii isaa ilamoo kubana qaba an nama dhuguu Khadiir kunii jee Ameerikatti isa xayyaara naa bitee tikeeta Niiyorkitti na yaamee jaaldirii isaa ilamoo goota guddaa loltuu guddaa kana guddise hundee tiyya qabee jaaldirii isaa ilamoo guddaa sooressa guddaa Ameerikaa goota guddaa daaddaan qabne wallisaa guddaa daaddaan qabne mana isaa baatii takkaan taa'ee jechuun ilmaan isaa keessa amalli isaa akkamii boo'ee gangalateeti jaallawwan gurguddaa isa bira jira awween kana see je'ee maatii isaati hojii boo'anii gangalatanii yee biyya tikeeta isaattu Minisoota irraa muree kuma meeqaan akka mangistitti
private jettiidhaan New York nageesse jechuudha. Daldiriisaan keenya kunoo kan jiru. Isatu nageesse kan biyya Ameerikaa dhufetti. Nama walitti guuttatee kana fidee eessana fide Washington DC South Leekota jiranii New York amna sa'a 38 oofee nama baadhatee makiinatti isaatti guutee dhufee na zayyaree jechuudha daldiriirsaa elemoo. Kanaaf qadar fooqu kasagala baarame kurnaffaan bira guuttata kasagalee bifame kurnaffaan biratti rabbi guutaaf tadhumaati rabbi natti fidaa beeka dooma lamaafis kasagal abaarame an sibiilumaan natti dhufala nuti sibiilumaan nutti dhufa sibiila kana tumnee qaratti baafannee wayii murachuun nu dhibdu jechuu baalistara tumtuu dhagaa kanaaf odaan bultum malee dambiidha miti. Odaan bultum dhaddacha heeraa fi seera addunyaa kanaati hangafa sirna walabaa seenaa guddaan Oromoo keessaa Oromoon qabdu odaa bultum kan wallaaltee dhamaatee teessu waan haasa wallee wallaale qushaasha wabaa waan bakka hin qabne tingalawa. Dhaloota seera haasawaa barsiisu. Nama guddaa jechuun kana. Qabrii fi bareeffachuu, du'a fi bareeffachuu. Akka Ali Birraa sanitti. Dhaloota waan gaarii barsiisanii dabru. Abbaan kiyya Ali Birraa eenyumaaf ka waliin gaane ministeera akkamiif waliin gaane anaaf lafa ol ka'a. Abbaa fedhee beeka. Nama Muktaar keenya ni jira. Jaadataan keenya ni jira jechuudha. Jaadataa keenya na guddise. Jaadataa Junaydii. Abbaa fedheef ka lafa waliin gaaneen siin jedhe. Abbaan kiyya Ali Birraa. Makiinaa natti ergeeti yoon jalaa bade bakkaan jiru na fuudhaan siin jedhe. Qamara keenya akkasi. Haacaaluu fa'aa matammatti natti ergee jechuudha qamara. Jaamboo wajjin hamara makiinaa isaatti kennee mucaasan qabaa fidaa jedhe. Gaafaan Suudaan itti godaane akkasii bateetiin Suudaan dhaqee qabsoodhaa miti walitti diigee Suudaan raaseetiin siin jedhe bare xayyaara meeqaa fi lafa guutuudhaan lamarsanii dhukkee irraa kaasee daballumaadhaan mataa garagalchee dameeti kaasiyaanii hunda seenee imbaasii isaanii hunda barabbareetiin siin jedhe kunoo safaaraa Suudiiti namoonni beeka daminnan keenya deemaa gaafadha daminni gosta hunda obbomti jabbaara kan walitti isin qabaa jiru Suudii. Diplomaasiin baasisaniiti sababa qiyyatti hojii irraa ari'ame amma jinniidha maaliiti namni gosa akka kanaa jedhettiin Suudaan ministeerota hamma Albashiiritti axiree qabsoo kufte biyya keessaa kaasee biyyatti deebi'ee Qayroo fincilsiisee seenee jechuudha dubbii gabaabadha. Ragaa suuraa wajjiniin Qayroo sana akkamitti kale injifamte tabbaan fedhen beene humna ofii deessi garsiise ana saricha Oromooti. Kana hunda hoggaan dalagu eenyumti qubanan qabu ammaraataa ta'uu kiyya siifiini maafayyaa ta'uu kiyya siifiini mudirqaman qabu saree ta'uu kiyyaan siimaa nama ta'uu kiyya sii mudirqaman qabu beekaa ta'uu kiyya sii mudirqaman qabu wallaala ta'uu kiyya qofan irraa agartaa jechuu kiyya you understand me kasadeen bareen tootiin siin jee kasare re'ee jee gurgure ilmoo sadee wadaaja haadraa buuca kaa'ee si kokorseen siin jee akka kanaati kanaaf takkaa namootan baratin
laaleen beekan namoota baratan malee. Namoonni baratan waan dubbatan beekan akkatti dubbatan beekan. Namoonni baratii waan dubbatanis waan hojjetanis hin beekan waan ta'eef obsaan barsiisuudha sareen cimaan obsaadha maqaansaa. Kanaafiin obsee barsiisuun dirqama. Wannummaan qabsoo hinuufuu obsinee barsiisuudha wallaalummaatti amanneeti. Sirba wallaalummaa kan sirbin beekumsaan akka ta'u garsiisaa jira. Nashiidaa wallaalummaa kan taane quraana wallaalummaa kan oofne. Waanuma hunda keessatti saayinsii wallaalummaa kan oofne haasawaa afaan Oromoo kan wallaalummaa kan haasoin afaan Oromoo afaan arrabsootii miti. Afaan wal xiqqeessuutii miti. Afaan itti wal nyaachuutii miti. Afaan Oromoo kan nama walii galchu. Afaan beekumsaan itti haasawamu. Kan namni isaa jechisaa mi'aawu jechuudha kan namni dhaggeeffate hin kuufne. Jala qaba mi'aa afaan keenyaa barru jechuudha keenya. Siyaasa Oromootiin akka waliin nyaanne kan hin halkanii guyyaa taasisaa jiru jechuudha waan loof jeeyyaa. Addunyaa guutuu ragaadhaan miidiyaa ragaadhaan. Duuba kasareen Oromoo kana godhe egaa ani Oromoo ifi injoo kun maal akka godhe hin Oromii. I don't know me. Sareen Oromoo maa jiraatu. Sareen abbaa guddifate hin ganu. Sareen guyyaa tokko namaa duute galata qaba. Adurreen guyyaa tokko osuma waan fedhe taate illee siin jee. Sareen guyyaa tokko diina sirraa duute galata qabdi. Bakka guddaa qabdi. Adurreen guyyaa tokko bashoon guyyaa tokko sirraa hantuuta nyaattee galata qabdi. Hadiir guddaa saricha guddaa dhiyeesse. You understand me, love? Kanaaf bashannanni sirboota irraan sii kaaya. Sirboota ijoollee teenya keessa sambasa irra siin kaaya. Warra beekumsa qaban. Ka addunyaa tana guutuun irra sii kaaya shaajii jechuudha. Aadaa ta'e shamarran kan ka'e dhiira ta'e sii beeksisaatiin jira jechuudha. Akka addunyaatti sii guddatan afaan hundaan nama miilee meeqa isan daawwata jechuudha. Kana hunda haadha manaatti himeeti bara haadha manaattiin qabaa baran boontoo warra qalloo. Tasami reefki lafaa ka'ee buumbatu. Namatti dhalaa irraa ijaa qabaaddeeti miti.